السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تابياب أكم نجافة يا خيساني جرتني نجافة يا قبضني مالي جرتني الرا أكاتا كهربا في الرا جلال تاني سنجر سيدا وري سودر بيا خيسا أكاتا كهربا قتي سنة لفه في بيل في الرا اتلال تاني سنجر سيدا هنگا تمرا فيديو تيات نوردفان سننجا يوتاب سنتني أبدي أب سبسكرايب لايك شير قدو اندقتنا سننجا asumaan karaa barnoota keenyaatti adeemnu play store seentanii alkaharabaa jettaniituma barreeffattanii namni amma dura ni beektan jeetin abdii qaba. Wanti kun dhiyoo tana baatii 4-5 ni cufame ammaan tana haareetti baname haaluma dursaniin laalama. Garuu waan takka waan sila beeksifamuu qabuun isin beeksisa inni kanuma durarraa kana warri beeytanii hojjeetiin abdadda ni buufattanii anamma waaniin buufadhee jiruuf baneetumaan isin garsiisa open godheetumaan isin garsiisa open godhee akkana dhufa isin dhuftaniiti kanuma khadamata alfaatuura hajuu kanarra dhoytanii khadamata alfaatuura hajuu kanarra dhoytanii waan takka piroosesa biraa isinirraan barbaachisu oggaa akkatti radhoytan adkhil raqama alhisaab hajuu kana asirratti lakkoofsa keessan naytanii okay itti gootan asirratti sekondii lakkoofyu takkaa jira bakka tana sekondiin tuni hanga akhira lakkooytee 0 taatutti kanuma dhaabbattanii obsaan eeggattanii jechuudha. 0 kuttee jechuudha 0 taatee kuttee san booda as dhuftanii biyaanata alfatuura hajuu kanarra dhoytanii biyaanata alfatuura hajuu kanarratti eega dhoytan booda malkas alfatuura harmajuu kaduraa kanarra dhoytanii xiyyama fakkeenyaaf gatiin naffide kana baatii jirtu hunda baatii amma dura siffide hunda akkanatti iddaansii baasa baatii amma dura amma baatii guyyaa 14 fatuuraan tun guyyaa 17 dhufte yaa taan guyyaa 28tti eegalti yaa akkasitti hisaaba hunda tartiibaan adda baasan amma kanaatu na dhufe jechuudha. San booda fatuuraa baatii dura hanga firraa guyyaa firraatti saddeet ilaaluuf ammas deebiteetuma asirra dhoyta. Guyyaa amma dura saddedde hanga saddedde ilaaluuf asirra dhoyteeti hanga amma dura saddedde irra dhoyteeti akkanatti adda baafatta. Anamba marraa amma dura 848 saddede baatii 10 takka guyyaa 30 saddede jechuudha. San duraas akkasumatti akkasin laaltanii san booda fatuuraa adii namni fatuuruma gartee fatuuraaf irraa fatuuraadhaan baatii tana dura pdf hangamiitu narra jiraa jee warri fedhu maalumaat alfatuura duuduba deebitanii san booda fatuuraa baatiidhaan amma dura baatiin sin dhufte firraa laaluudhaaf as seenta fawaatiir bakkeetu tana seenta eega duuduba deebite booda jechuudha. Fawaatiira baatii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa akkasii sin dhufte amma fakkeenyaaf tuni akhiraa tana tun tabaatii sadaffaati tun tabaatii lammaffaati tun tabaatii tokkoffaati tun baatii 12ffaati akkasitti isaan kana hunda firraa adda baaftee ilaaluudhaaf amma fakkeenyaaf ani tabaatii dheengadda kutta amma akhira jirtu tana laalee reeftanii isin garsiisanii amma tabaatii sadii dura hanganarra jiruun isin garsiisa fakkeenyaaf akkattiin seena pfd hayyuu kanumarrattiin dha'a ugaan irra dhee asirrattiin dha'a ammas asirrattiin dha'a obsaan eeggattanii san booda kana fatuuraa tamma kuttee amma baatii tana dura baatii sadaffaa 300 fi qarshii 3 qofaan irra jira jechuudha. Tun fatuuraadha. Fatuuraa baatii sadaffaati laal 400 fi qarshii 2 qofaan irra jira jechuudha. Hudduuduba deebiitiin ammas tabaatii lammaffaa yoo laaluu fedhe tabaatii lammaffaa yoo laaluu fedhe isuma tana irratti kilik gaggodha san booda asirrattiin dha'a asirratti uggandeeti qoniin obsa akkanatti naafiddi. Baatii lammaffaa 347 qofaa jechuudha. Unu gatii bakka tanas isinii kanna akkanatti fatuuraa isinii fiduu danda'a waa hunda isinii fiduu danda'a. Haalaan toree duraan ni cufame bakka kuni amma abdeettee eegalee jira akka kana firaa laaltaniin isiniin jaa
galatooma hanga barnoota dhufu walitti deebinutti nagayaan naa tura. Abdii app subscribe like share godhuu hin dagatinaan isiniin jaa. Galatooma hanga barnoota dhufu walitti deebinutti nagayaan naa tura.